odeeffannoowwan maddeen Awuroopaatti qabadheen Atletico Madrid fi tapha Manchester City kan argannu ni ta'a. Cityin Atletico Madrid injifatee jira. Cityin tapha qophii gannaatiin kaleessa Atletico Madrid waliin taphatee goolii 3-1 kan injifachuu danda'e. Lammiin Egypt Omar Marmush goolii 2 galchee jira. Ayat Nurin goolii 3 Manchester City taphataa galcheedha. Goolii Atletico Madrid George Domin taphataa galcheedha. Sanala Antonio Semenyo gooliiwwan 2 kubbaawwan goolii ta'an 2 mijjeessuu danda'ee jira. Antonio Semenyo Enzo Marescaadhaan Manchester City kan durfamu qophii gannaatiin qabxiin in argataa jiru fooyyeedha. Tapha ittaanu Arsenal waliin tapha waancaa jechuudha. Community Englandin dilbata dhufu sa'aatii 11 irraa eegalee kan taphatu ni ta'a. Enzo Marescaan tapha sana waancaa kan fudhata yoo ta'e jalqabbii isaanii waancaadan kan saaqamu ni ta'a. Turtii waggaa 10tiin booda Pep Guardiolaan erga Manchester City dhiisanii booda Enzo Maresca jalatti Manchester Cityin yeroo akkamii dabarsa kan jedhu deeggartoota kilabichaa biraatti si'oominaan dhimma eegamudha. Chelsea kaleessa kitaabee jira. Innis qophii gannaatiin Maleeshiyaatti argama. Kilabni Chelsea jechuudha. Durullo Tazimo klaba jedhamu waliin taphate goolii 3 qixaanii kan xumuruu danda'e. Arsenal Mohamed jira. Kilabni kaaba London Arsenal tapha waancaa Community Englandin dilbata dhufu Manchester City waliin taphata. Kaleessa Dortmund waliin taphate goolii 3-2 kan mo'ame. Gooliiwwan injifannoo Borussia Dortmund, Carreras akkasuma Gado fi Inasion gooliiwwan tokko galchanii jiru. Victor Corey fi Ethan Nwanerin taphattoota Arsenal mo'amu jalaa hin baasin goolii galchaniidha. Bara 2019 booda dorgommii kanaan osoo hin injifatin hafee jira jechuudha. Arsenal dorgommii qophii gannaa kanaan kaleessa goolii 3-2 mo'ameeti kan jiru. Yokorej Manchester City injifachuu barbaana jedhee jira. Taphataan sarara fuulduraa kilaba Arsenal Victor Yokorej tapha waancaa Community England dilbata dhufu sa'aatii 11 irraa eegaluudhaan Manchester City waliin taphatan injifachuu barbaana jedheetii jira. Waancaadhaan eegaluu barbaana. Milkiidhaan bara kana jalqabu waan yaannuuf tapha Manchester City waliin qabnu waancaa Community England injifachuu barbaana jechuudhaan kan dubbate. Chalobaan gara Como imalee jira. Taphataan duraanii Chelsea Chalobaan waggaa 27 taphataan kun egaa Trevor Chalobaan paawundi miliyoona 36 kilaba Seretli Comoodhaaf kan mallatteesse. Chalobaan erga kilabicha bayeetii booda yaada kennee jira. Turtiin koo Chelsea gaarii ture, waan qabuuf waan danda'u hunda garee kanaaf kennee jira. Turtiin koo Chelsea gaarii ture ittiin boona jechuudhaan kan dubbate. Amma klaba Seretli Como waliin yeroo gaarii dabarsuufis karoora qabaachuu isaa dubbatee jira. Gana 27 irratti argama taphataan kun. Como garee Fabregas leenjuu kan hirmaannaa Champions League Europa bara 2027 argate waliin yeroo gaarii dabarsuuf karoora akka qabus dubbatee jira. Waggoota 9 klaba kana keessatti dabarseen dhuunfaa kootiin yeroo gaarii dabarsee jira. Kanaaf turtii kan kootti naan boona jechuudhaan dubbatee jira Chalobaan. Darsaa Moosaa godina Iluu Abbaaboor aanaa Yaayyoo irraatti Manchester City leenca kilabootaati jedhee jira. Saamu'eel Bultii Wallagga Baasaa Siggaarraa. Jijjiirraa taphattoota biyya keessaatiin wal qabatee mallaqni isaan ittiin jijjiiraman maaliif ifa hin taane jedhee jira. Kun nuufis gaafiidha. Egaa iftoomina jijjiirraa taphattoota biyya keessaatiin wal qabatee yookiin mallaqa jijjiirraa taphattoota biyya keessaatiin wal qabatee Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa bara dorgommii darbe wanti eegalee ture. Wanti jalqabe ture ta'us jijjiirraa sanaa wal qabatee mallaqni taphattoonni kunniin itti mallatteessan mindaan isaanii egaa sadarkaa biyyattii irra jirtu wal bira qabamee kan laallamu ta'e kan laallu yoo ta'e ol aanaa ta'uu isaatiin wal qabatee gama miidiyaa hawaasaatiin komii ol aanaa kaasaati ture. Taphataa tokkoof birriin aga 800 kaffalama beekamaadha. Inumaayyuu as dhiyoo kan amma miliyoona tokkotti akka siqeedha kan himamu.
kanammoo gama miidiyaatti baasuun haala qabatamaa biyyattii keessa jirtuunis wal qabatee maybe gaariin ta'u waan jedhe fakkaata federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa kanumaa fi jijjiirraa gatii jijjiirraas ta'e mindaa taphattoota Premier League Itoophiyaa kan ifa hin goone federeeshinichis erga taphattoota muraasa yookiin jijjiirraa muraasa mallaqa kaffaltii isaanii bara dorgommii darbe hamma ta'e ifoomsee booda komiiwwan yookiin reaakshiniin ture kallattii garaagaraatiin gaarii ta'uu dhabuusaa hordofee dhimma mallaqaatiin wal qabatee maxxansuu yookiin ifoomsuu dhiisuu isaati sanaan ala odeeffannoon addaa hin jiru. Egaa sadarkaa dhumti kubbaa miilaa Itoophiyaa irra jirullee beekamaadha. Kanneen walitti dabalamuudhaan jijjiirraan taphattoota biyya keessaa fi kaffaltiin isaanii ifa akka hin taane gamanumaan si kaasuu barbaadeetiin akkam jirtu Kaamil jedhama isin hordofaa jira isin jaallannaa halma kanaatti faa jedhee jira. Khalil Abduu gonne Wallagga Lixaa beegiirra innis Arsenaal wal qabatee jedhee Najaash Jahaad Jimmalii Muusaa Qaarraa odeeffannoo ispoortii baay'isa jedhee jira. Fayyisaa Fufaa Sayyoonoolee magaalaa Dabbasuurraati kan nuuf barreesse. Toofiq Bunoo Beddelleerraa nis Liverpool wal qabatee jedhee Liverpool taphata Ronald Araujo taphata Barcelona mallatteessifatee jira. Ergisa waggaa tokkootiin kan mallatteessifatee Saamu'eel Bultii Wallagga Baasaa Sigaarraa irra deebiidhaan yaada nuuf barreessitee jirta. Khalid Imaam Bunoo Beddelleerraa Boojjaa Gaamosaa godina Qillam Wallaggaa Nadaalee Sadeerraa isin hordofaa jira. Yaada qilleensa irra naaf oolchaa jettee kun yaada qilleensa irra siif oolchee jira. Dinqaa Danuu godina Iluu Abbaa Booraa Yaayyoo Ganda Jeemee Shoonoo irraati kan nuuf barreesse. Gaaddisaa Tasfaayis Iluu Abbaa Boor irraa Gammachuu Balaachoo Qillam Wallaggaa Yaamaalooki irraati odeeffannoo ispoortii hordofaa jira jedhee Abdiisaa Ilemoo Arsii Lixaa Korriftuu irraa jedhee Dirribee Dabalees Jimma Qarsaa Ramees Boggaalaa godina Iluu Abbaa Boor Yaayyoo irraanis Mitikuu Irgus godina Iluu Abbaa Boor irraa Wabii Addunyaa godina Wallagga Bahaa Gudayyaa Biilaa irraati kan nuuf barreesse. Yaaqoob Eebbaa Baaboo Gambeela irraati maamila keessan ta'uun barbaada jedhee Iyyaasuu Tashooma Bunoo Beddelleerraa simannee jirra nuuf barreessi. Maamoo Ottaar Faayyoo jedhee Wallagga Lixaa Sayyoo irraati innis maamila keessan ta'uun barbaada jedhee simannee jira nuuf barreessi. Abdii Guddataa godina Wallagga Lixaa Sayyoon Uleerraa Hamzaa Birhaanuu Bunoo Beddellee ana Coorraa irraati kan nuuf barreesse. Namoota hedduu Dureessaa Jamaal Kofaleerraa innis waa'ee Arsenaal wal qabatee wanta haaraa maaltu jira jedhee namoota nu barreessan danuu keessan keessaa. Walumaa galatti odeeffannoo ispoortii ganama kanaaf qabadee xumureetan jira.